dadhabe amma sa'aatii ammaa hidha sa'aatiin kunoo wanna hambaa olii gadi fooqii gubbaa tanaa olii gadi kunoo waa hojjetaa fi olii abbaa kiyya ela abbaa kiyya miliyoona sadii kan naqinaa jedhani miliyoona sadii bakka fuudhuudhaaf miliyoona sadii anamba waan biraa naan godhina daa'ima kiyya dura yookiin alaajjeessa amma isuma dura yookiin alaajjeessa ana waan ati daa'ima kiyya wanta daa'imti kiyya akka inni naata qabu godha. ababba waa tokko walla beekeetiin hin taane galma gaa jedhee manaa bahee daa'imni kiyya galma hanqatee karaa qabame daa'imni kiyya karaatti hanqame mucaa kichuu karaatti hanqame. ababba ela waa tokko beekaa isa waa tokko beekaa ela isa ka Amerikaa jirtu ka Dubaay jirtu ka Bahreeni ka Tarii jirtu ka biyyoota garaagaraa jirtu namni dhaabadha ana daa'ima kiyya dhaabaasaati ana awwaala qotaa ana awwaala ati daa'ima kiyya dhaabaasaa daa'ima kiyya bineensa jedhaa dhaabaasaa daa'ima kiyya karaa naa dabarsa ilmeen teessan karaa tariin ilmeen teessan hin rakkatini duubaa duubni keessan hin rakkatini duubaa duubni keessan hin gaggariin أنا عمري كان أنا مثلا إيه لقيتني بدارو كذا مثلا إيه وجهتارو أما سمون تيات نثرتي أما ويا كليس أنا أقول إني ولا إيه تجاه إندو وكيس هو قد وكيس أميدا وكيس أميدا أنا في تيات أنا في إنسان أفسني لما قرأ miliyoona sadii dhiisii birrii bashanii manaa qabu mana kiyyaan qabu daa'imman tiyya amma mana jirtu achi beelaan wataate ina dawwalaniiti sabbarii inni ani haaduu jedhee diin cadhisaa ummata oromootiin ta'e ummata ameerikaa jedhuun ga'e ummataan ga'eetiin daa'imni kiyya haaduu bakka ani oot bellee daa'imni kiyya ummata kan harkatti haaduu jedheetiin manaa bahee akkana socho'aa gadi fiigaa ani waan ta'u wallaali namni dhaabadha Ameerikaa namni dhaabadha biyyoonni garaagaraa jirtu namni dhaabadhu biyyoonni garaagaraa jirtu ilmi Oromoo ilmi kaafaan beeku kaafaan hin beekne namni dhaabadhu wallaan kiristaanan jedhu islaaman jedhu wallaan addaan isin qoodu amaanotii keessanii addaan hin qoodu wallaan namni dhaabadha ilmeetiyya karaa dabarsaa ilmeetiyya karaa dabarsaa ilmeen teessan karaa dartu ilmeen teessan rakkatiin ilmeetiyya karaa dabarsaa daa'ima kiyya galma guddaa eeguutu si geessa anas si geessa Sige fadda duan jedhu nagalaa badee daa'imni kiyya dabra dhaabadha nama birriin dheengadda baddeellee kan guubne omaa waan jabaa miti waan ji'a horii shanii waan ji'a lama sadiiti waan xiqqoo omaa isiin na gubdee qaraa yaadamee hin jiru wallaahi daa'imni kiyya lafeen na cabde isa soorisa duwan tareeti waan dhanti dhagamu wallaahi amma dhofadhee boo'aa oola masgiida jedha dhaabadhee boo'aa oola gara deebi'ee hujii irraa iyyuu badee kun akkana hujiin si dhaabatu wanni daa'imman isa duraan utuu jedheetiin makiinaa jedhu na nyaatu adee jala deemee nyaatuu didee makiinaa jala na baasa rabbiin sodaadhaati daa'ima kiyya karaa naa dabarsa daa'ima kiyya galcha daa'ima kiyya karaa naa dabarsa. ababba Baba Nuruddin Baba Nuruddin ela dalaalonis miidiyaa kanarra jiru warroonni akkana miidiyaa kanarra isaan ilmoo isaanii qofa ergame akkuma sana dhalaanis ni jira dhiirris ni jira dhalaanis danuutu jira jecha inni kun nama tokkoof isaaniif ergame abbaa hundaafuu akkana ergamaa jira haadha hundaafuu akkana ergamaa jira ittoobsaa jedhiini isaaniif akkana ilmoo isaanii ergame hundaafuu akkanuma ergame. Eeggadda mucayyoon ho'iin irratti ergite kama akka keessanii kana tumaa jiran jechuudha. Irraa qotateetu hin jiru gammaa barana qotata akkasitti lafa gurguraa libee jechuuf laftii libee gurguraa jedhu hin jirtu daa'imman nama sagalii kana keessa saddeeteffaan hunoo qeetti hafteetti hin dhumattisu illee jedheeti waan tokko. Ijoollee sagal qaba. Dhiirame. Dhiirti sadii isaa walitti. Akkasitti okkotee natti hin dhiisina rabbuma sodaadhaa natti hin dhiisina ati. Naayya na labsa olii gadi na labsa ati dolchee waliin na darba ani ukkot isinin tuffadhu rabbuun sodaadhaati waliin na darba garaa na waliin na darba ati na viidiyoo kana olii gadi na erga olii gadi na battara natti jabaadha ukkote daa'imu kana na baasa rabbuun sodaadhaati ilmeen teessan rakkatini ilmi keessan rakkatini natti dhiisina hawaasa Oromoo natti dhiisina hawaasa Itoophiyaa natti dhiisina ka Ameerikaa jettu natti dhiisini ka Awurooppaa garaagaraa jettu natti dhiisini rabbuun sodaadhu daa'ima kiyya na dabarsi. Karana dabar sirap di sudah. Karana dabar jokot lima kiya kuni simbira. Karana dabar. Baba kiya to kofai bota ini jiru atara udah esa jira. Yani assalamualaikum baba. Bota to korra kabani bota to korra dabar. Wali galati yani berime ka sanggafatan sila. Berime ka sanggafatan. Inte nasariya yani wali berri warra dollar kuma aja nanje yani. Amma ijoollee baankii ta'e warreen gara miliyoona lamaatii olii gara miliyoona sadii jala deeman jirti ijoolleen baankii oo beekaa jedhee jedhan maali isa beeka maali beekaa doolaara kuma 13 kuma 16
Okay. Bilbila naa kennu bilbila jiraana barreessuu dandeessu. Ani ijoollee Kau melibera na melibera. Halo. Oh. Ano mo ilma ko makan jil nakal jil biar rai. Nonni Mo ilma ko makan jil nakal jil biar rai yar si gella. kodi si barreessa natti mila kau kabaddo so namni barreessa. Ayya. Okay, galatomi kottu kosseen ish. Nama Liibiyaa jiru laal. Bareeda mee qoon. jirtu ijoolleen danuun jirtu Liibiyaa keessa. Waan Najalas isaan kan immoo dhagaa isin ishi. Yes. Boo osoo hin taane cinqamoo osoo hin taane dhageeffadha ishee. Garan na obsu dadhabee boo. Laa obsaa kama. Du'aanuu hin obsaami namni ma. Dudu'eeti utukatti eti sabbaree boo'ee Laa sabbaree. obsaa. Obsuun kallattii. Waldaa nagaa dhaabbatee. Dudda isaa barreessitee tumtee galaftee harkaa luka walii gadiite ani wantummaan harkaa luka walii gadiite santu dhaqqabe. Akkasuma gooni barkeessan qofaa miti. Taap godhaa sheer koppiliinki godhaa. Yaa ummata warri as jala jirtan hundu keessanuu sheer godhaafi. Nama amma akka muyii kana fa'aa hin arganna ka yaadanuu kennu. Salaamu alaikum. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi habiibi. Akkami baabaa jirtu hundi keessanuu? Nagaa galata rabbii argaa jirta dhageeffataa jirta abbaa keenya kana. Allee biyyaa keessan jiraan taraabilootiin jira yaanni isinii kennu barbaade qabaan kun akkamitti qabamanii namni baasullee hin jiraata akka jedhan kanaa miti yoo nama as keessaatti dubbatanii ammana hin hammaatu bakkatti qabame kana xaarraatanii nutti himanuu gaafannee nama haasofsiifne kaan isitti himna akka namni jedhaaruu miti kan qabu warruma abbaa biyyaati kan achi keessatti itti godhamee rukututu ijoollee Afrikaati malee ijoolleen Naayijeriyaa kana jara akkasii ijoolluma Itoophiyaa tarjamaadhaaf afaan tarjamuudhaaf birrii buutiidhaaf nama keenya fidu malee kan qabu warruma biyyaati inni Itoophiyaadha jedhan Itoophiyaa miti. Liibiyaa eessarra jiraata? Torpoolee gargaarsi moo shaaraddulle eessarra jiraata Liibiyaa? Ani moo? Ani Tariqal Maxaariin jiraadha. Tariqal Maxaarii jiraata? Amma ijoolleen kun kan dhufan Tariqal Maxaarii dhumarratti gisee kana keessa kan jiran jechaadha. Haaluma Jarri daldaalaan dhufan immoo paaspoortiidhaan dhufan. Amma haala lamaattiin namni Liibiyaa dhufaa jira. Paaspoortiin deeme moo dallaalaan deeme? Dallaalaan deeme malee paaspoortii maal baafatee jiru Itoophiyaa hin baafanne paaspoortii. Akkamitti Keeniyaa deeme? Keeniyaa mucaanii qaruutee mucaa hamaa wayitii motoruma hannaa wayitiin tareetiin jedhe gaaf duraa naan jedhe motoruma hannaa wayitii motoratu gaara keessaa naan tare uummanni deemee noo gammaan beeku wallaahi hin beeku ijoolleen dirraa isaa seenuuf tabaatee gabaa namni obboleessa kiyyaa fedha Dubbiin akka jedhanuu miti. Haxaarraati mana hidhaa inni jiru gimbaarii irratti qabame moo katamaa Tiripoolii keessatti qabame moo yoo gimbaarii irratti qabame teemee biyya baata. Bilbila isaa kanarratti bilbiluun danda'ama. Habiibi. Hin danda'ama sii taa'uun bilbilaan sii taa'uun bilbilaan. Fidaamee bilbila. Muyee. Wayyee. Dhageessa ijoolleen gisee kana kan dhufaa jiru kattitaa haaluma paaspoortii adda addaatiin Tiripoolii riippoortii irra fidaa jiru. Tariikuma jirtu irratti fidaa jiru beektaa? Maa inni dallaalaan dhufe jedhan Faraj gimbaarii irratti qabame mucaan kun asuma achitti. Dallaalaan kufuraa dhagaa kufuraarra immoo gisee kana karaan hin jiru. Lola jira Suudaanii irraa Amma uummanni akka namni nama birrii guddaa gaafatan uummata gimbaarii irratti osoo gadu dallaalaan osoo gadu qabame. Meemee haala kana adda baafadhu. Mee haa kennan lakkoofsa kennaa baabaa. Lakkoofsa tenne. Oya lakkoofsa irraa isinii fuudha jaarsarra. Isinuma dhaga'uun bilbila rakkoon qabu. Esh. Warfaayiliin isaallee hin bahu beektanii. Bilbiluma fidaam bilbila mucaan. Waa kana bilbila yadhaati irratti walitti dawwalaa. Esh eessam. Dawwalaa yadhaati. Asii immoo. Laa mucaan haa dawwalu daayirektii. Imoodha. Imo WhatsApp illee jira mee WhatsApp illaala. Kan WhatsApp irraa ilaali baabaa. WhatsApp illee jira. Meeshaa WhatsApp. Ini WhatsApp illaala.
Net. WhatsApp WhatsApp ina dubbisiin. Seefi godhame. Bakka inni viidiyoo isin erga san dhaqa. Bilbila koodii Libiyaa laaltu ati baabaa ofii irraa fuutee silkii. Duwwaa duwwaa 21 ilaali baaba. Reekoorda. Anallaan. Tireesi godhame. Injira WhatsApp irra injira. Seefi godhame. Seefi gaafa siin irra dawwalanii WhatsApp irra deebaati kaan hin dawwalan. Net. Safiya. Kana nama seefi isin godhe. Okay, kunooti. Plus 21. Oromiffaan natti himtanu baaba. Daawud hidhame tokko. Ayyee taraa jira. 89. Ayyee 89 43. 43 98. 98 86. 86 dhumti isaa Shanja. Mui afaanuma loqoduma Liibiyaatiin akkaataa bilbila jira eessa akka jiraatu nuko afaan gurbaan gaafatini. baay dhaggeeffadhama Arabiffaa dubbatu. Siistamaan gaafadha. Maqaaneen maqaan. Mucaatii Abdurrahmaan Alaaqaat. Abdurrahmaan Alaaqaat. Cufaadha dhaqu. Dadhabee amma sa'aatii ammaa hidha sa'aatiin kun wanna hambaa olii gadi hooqii gubbaa ta'a olii gadi kun waa hojjeta sa'aatii olii Abbaa kiyya. Ela. Abbaa kiyya. Dadhabee kun amma akkanatti daanni kiyya miliyoona sadii ganna ginaan jedhani miliyoona sadii bakka fuudhuudhaaf miliyoona sadii ani amma waan biraa naan godhina daa'ima kiyya dura yookiin ana ajjeesa amma isuma dura yookiin ana ajjeesa ana awwaalaati daa'ima kiyya wanta daa'imti kiyya akka inni naan rafu godhaa. Ababba waa tokko. Iwalla alee keetiin hin taane galma gaa jedhee manaa baheedha inni kiyya. Galma hanqatee karaa qabameedha inni kiyya karaatti hanqame mucaa kichuu karatti hanqame. Ababba ela waa tokko beekaa isa waa tokko beekaa. Ummanni Itoophiyaa ka Ameerikaa jirtu ka Dubaay jirtu ka Bahreeni ka Tarii jirtu ka biyyoota garaagaraa jirtu namni dhaabadha. Ana daa'ima kiyya dhaabaasaati ana awwaala qotaa ana awwaalaati daa'ima kiyya dhaabaasa daa'ima kiyya bineensa jedha dhaabaasa daa'ima kiyya karaa naa dabarsa. Ilmeen teessan karaa tariin ilmeen teessan hin rakkatini duuba duubni keessan hin rakkatini duuba duubni keessan hin jajjarin. Ana umrii kanaan nama danda'ee dalageetiin bulaaru miti nama danda'ee hojjetaaru amma sammuun xiyyaa addana tartee ama guyyaa kalees gaafanni wanta dheetiin nyaadheen dhugu uf keessa huqqadhee uf keessa miidhame lafee xiyya cabee lafee isaa cabsanii lafa gara faara. Miliyoona sadii dhiisii birrii 500 mana qabu mana kiyyaan qabu daa'imman xiyya amma mana jirtu achi beelaan dhumataate hin adda walaniiti. Sabbari inni haaduu jedhee diin cadhisaa uummata Oromootiin ta'ee uummata Ameerikaa jiruun ga'ee uummataan ga'eetiin daa'imni kiyya haaduu bakka ani oolu illee daa'imni kiyya uummata kana harkatti haaduu jedhee diin manaa bahee akkana socho'aa gadi fiigaa. Ani waan ta'u wallaali. Namni dhaabadha Ameerikaa namni dhaabadha biyyoonni garaagaraa jirtu namni dhaabadhu biyyoonni garaagaraa jirtu ilmi Oromoo ilmi kaafaan beeku kaafaan hin beekne namni dhaabadhu wallaan kiristaanan jedhu islaaman jedhu wallaan addaan isin qoodu amaanotii keessanii addaan hin qoodu wallaan namni dhaabadha. Ilmeetiyya karaa dabarsaa ilmeetiyya karaa dabarsaa ilmeen teessan karaa dartu ilmeen teessan rakkatiin ilmeetiyya karaa dabarsaa daa'ima kiyya galma guddaa eeguutu si geessa anas si geessa. Sige fadda duan jedhu nagalaa badee daa'imni kiyya dabra dhaabadha nama birriin dheengadda baddeellee nan gubne omaa waan jabaa miti waan ji'a horii shanii waan ji'a lama sadiiti waan xiqqo omaa isiin na gubdee qaraa yaadamee hin jiru wallaahi daa'imni kiyya lafeen na cabde isa soorisa duwan tareetti waan dhanti dhagamu wallaahi amma dhofadhee boo'aa oola masgiida jedha dhaabadhee boo'aa oola gara deebi'ee hujii irraayyuu badee kun akkana hujiin si dhaabatu ani daa'imman isa duraan uduudu jedheetiin makiinaa jedhu na nyaatu adee jala deemee nyaatuu didee makiinaa jala na baasa rabbiin sodaadhaati daa'ima kiyya karaa naa dabarsa daa'ima kiyya naa galcha daa'ima kiyya karaa naa dabarsa. Ababba Baba Nuruddin Baba Nuruddin ela dalaloonnis miidiyaa kanarra jiru
warroonni akkana miidiyaa kanarra isaan ilmoo isaanii qofa ergame akkuma sana dhalaanis ni jira dhiirris ni jira dhalaanis danuutu jira jechaan inni kun nama tokkoof isaaniif ergame abbaa hundaafuu akkana ergamaa jira haadha hundaafuu akkana ergamaa jira ittoofsaa jedhiini isaaniif akkana ilmoo isaanii ergame hundaafuu akkanuma ergame. Eeggadda mucayyoon ho'iin irratti ergite kama akka keessanii kana tumaa jiran jechuudha. Dubbii kana ittiin galu jedhee dide. Mooditara ofii kennitee koomentiidhaan aan dhaqeeta biyyi Mariam King jennaan hin ashoofin imaaraa keessa jirta mucayyoon sin dhiftu minaamin akka waan mooditara si ammas immoo Mariam abaaboo darbadhu ofiin jetti waan isii sammuuti geeftii koo darbadhu si warra balqaabaa isii wallaahi isii akka natti dhaaddattiin qilee seeniin jedheeni hin argine koomentii irratti siree ijoollee mana siitti. Hai qabamtee. Hin dubbattamoo bilookiin geggeessi abbaleessu bilookiin geggeessi kanas. Mubaarakis waan baateef funaanna taarte fooloo si shaqqala taarte sirriitti isin tola iyyaa. ለማንኛውም ሙባረክ ከብሪ ኬኛ እንደ ኩኑ ረጋል እንግጅብ ሀቱንዚ ዱጋረቢ አከብሪ ኬኛ እንደ ኩኑ ረጋ አከ ወርቂ ከስርካም ሁኔ ካና ረጋል ማሉላን ከራ ረጋው ጃርሱማቲ ዱማ እንዲ ጃርሱማ እንዱበተም ነመዋ ሁደ ዱበተም ማለ ይወገን ማገርገለ ይቴ ማልፍድ ቆይ በር ኮሜንቴ አትሲት ኮል ባርቴ በለስ ዲማሊ ጋብ ዲኩረከቱ ነው ቪወርቂ ማሊ ጋብ Manja jechuudha dhaggeeffadhaa bukoota wayi hundi keessan iyyuu jechuudha. Ani dhiiraa sirra jirtu xaqilallaa ishee dhaggeeffadhu. Dhiiraa sirra jirtu xaqilallaa ishee ani isheen dubartiin tokkittiin kun hunda keenan caala. Iheennin maawqaan labbaachuu. Siisiyoo ta'ee jechuudha. Ani kanin seeneef waan biraaf osoo hin taane isa waayee itti daarii ati jette irratti seene si galee malee waan biraa dubbachuu min sila gaafa mana kiyyatti nama 1700 irratti adubbatamuu jedhame eenyuun tuffatee manni Mariyamaa mana eenyuun gadi ta'ee jennaan dhaqee mana tokkummaa banaa'edha kanaaf dubbachuun barbaadu ani isa sana mana kiyyatti dubbadha kabaja qaba si galee kabajaa koo immoo anatti isinitti agarsiisa tokko jedhe isa waa'ee itti daarii yoo ta'e immoo ni kaana hidhate malee annama kana wajjin sinii tokko bitadhee inni saanii tokko bitadhee wajjin jiraachaa na dhaggeeffadhu. Nadageeffadhu. Mubarak guyyaa tokko tabbasee naan dhiira miti. Bar Mubarak guyyaa tokko tabbasee si maraachee miti. No, zimmattee naaseen tabbasame zimmattee naaseen. Dhiira miti hin jedhin ka guyyaa tokkotti si tabbasnaan maraatte miti dhiira miti hin jedhin ka. Hai guyyaa tokko xibsii guyyaa tokkootiin akkana ittiin boo jedhaa miti. Wiitiin irratti hin qabinaa. Dhaggeeffadhu. Nidee mana nama kamiyyuu dhaggeeffadhu. Mansaasii mana nama kamiyyuu gadi baasee obsa arrabsitu arraba sodaati. Mana badattee muitiin arrabsuun mineen haasaan bukeessinaa sirra teessanii haasaan bukeessinaa sirra teessanii. Narrabsitee fittu dhaggeeffadhaa utaati. Woy Mubarak obsa naa dhiisaa mee naa dhiisaa. Asoon mana sitti waliin asoofuuti. Mariam amma waan si gaafu naa deebisa arraba dhiisi. Muitiin irratti hin qabin. Hin qabin irratti qoy hin qabini waan gaafadha. Ati ilmoo jiru baasi miti. Waan si gaafu naa deebisi namni si arrabsaa jiru hin jiru. Si galee guyyaa tokko si arrabsee hin beeku. Siin deebisa isa siloof keessaa balaqqama galteen sitti muu dhufeen. Ana yoo ta'e jechuudha dhaqina qoradhu wallagittiidhaan eenyu kee lakkeessi miila tokkoon dhaabuu nan danda'a. Ani tokkittiin koo jechuudha ani dubartiin. Tokkoffaan waan ati beekuu qabda. Lammaffaan immoo yaa wallagga jagnaadha maarrakkoo qabaree. Yaanis wallaggaadha ka maarrakkoo qabaree wallaggummaan hin jaallanne ittiin boonna wallagga ta'uu keetti nama boonsa. Hai wallagga dhiira bar. Tokkummaa. Obsa akka waan darban. Akka waan darban. Muitiin irratti hin qabinaa. Bagarratti qabatu. Nutiin godinaa barbaada dubbattu. Maasaa kan uummanni kuni aboo utuu niitoorkiin koo dalagee fayyaa keessa hin gadi caasaa maal jettan. Mooditarrii mi'ootiin godinaa. Arrabsitu maa sodaattu si. Kaasii dubbadhu. Niitoorkiin na dide malee aan fayyaa keessa hin buusa. Dhaggeeffadhu ansii fedheen seene malee nama tokkoof jedheen seenne dhaggeeffadhu sitti nama asirraggicee noommi nagire. Mi'ootiin godinaa. Dhaggeeffadhu. Ishee. Muitiin godinaa ala namni. Dubbat muyuutii irratti hin qabinaa irratti mooditarris alala wal biloogna irratti hin qabinaa akka irratti hin qabne namni tokko dubbatu waan garaa keetii muyuutii irraa baafadhu ofiif qabataa jirti maali muyuutii godhu ofiif qabataa jirti okay Gochaan jiru muitiin godinaa
Muitiin irratti hin Akkanami qabina. tokko qoy Ansii akkanami fajjachu muitii sirratti hin qabne dhaggeeffadhu kan jecha itti kee fedheen seene malee waan biraa Ittani fedhee ma miti kan hin muitii seene. sirratti hin qabne kan itti Inni Qoy ittani ma. dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu. Qoy akkanami muitii sirratti hin qabne modii sirratti ma obsiin sin jedhe. Narratti hin qabina. Monitorri? Itti maddeeraan kalaas narratti hin qabina. Ittani ma qoy. Narratti hin qabina. Tokkoon kee muitii akka narratti hin qabne dhaggeeffadhu sitti himaati. Dhaggeeffadhu Akka obboleessa kiyyaatti si jaalladha sin kabaja. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Akka obboleessa kiyyaatti sin jaalladha sin kabaja. Garuu immoo ammayyuu taanaanii jechuudha eenyuun kee warra asirra jirtanis yoo ta'e warri jala jirtus yoo ta'e dhiira ta'e dhalaa ta'e waan barbaadde ta'e goddaa mataa keessan dan ilaallatu qilee seenuu dandeessu. Garuu immoo ammayyuu na xuxxuxu ta'ee jennaan aqi kiyya hin bahu ta'ee jennaan wallaahi kanniisatti quba kaa'aa jirtu. Iheennin maa'u qaallabbaachuu. Kanniisatti ilaa keessin kanniisatti quba kaa'aa jirtu kanniisi kaatee naan hin deebisu. Mataa kee yoo ta'e jechuudha. Maqasiin kiisii muri. Dhaggeeffadhu muranii. Birrii namaa fuutu. Aboonam ni jala dubbataa jirtan maaltaa anaafisii waliin dubbataa jira. Muitii qabaddaa waa'ee daarii irratti hin dubbachuu fedhan. Waa'ee daarii yoo ta'e obboleessa kiyya. Isatu na jaallatee natti dhufe malee an dirqamaan na jaalladhu daarii keen diiga jedhee itti hin dhanne ansii galee isa kana siif deebisuu nan barbaachisu garuu daariin kiyya diigame dhaggeeffadhu daariin baga essay minaa gabbaak. Wallahi jaalala mubaarak tusi maraachaa jira. Baga ishoo baga jaalalatee maal si galchee? Maal si ilaallata ree? Essay. Wanti lagal sin jiru jechuudha kan dhiimik. Dhaggeeffadhu Xibsiin isi waa'ee dhabbata tidaarii garaa si sadii ga'ee jette irratti hin dubbadhe. Waa'ee tidaarii diiguu sati jette irratti ni ol seene malee ol hin seenuun ture ansii galee. Sitti himamti eenyu kee bultii isaa diiguu deemta bultii isaa kan diiganii dhiisi bakka miila tokkoon dhaabuu danda'a. Saayikoodhaan eenyu kee miila tokkoon dhaabuu nan danda'a. Ati ilmoo dhuunfaati waan taateef bultiin koo diigameetti bultii namaa diiguu rakkatin. Simiti kan natti himu xanqaqee of beekaa. Wallahi durbummaan argine. Ofii koo nan beekaan dhaggeeffadhu sitti himaati. Isa waa'ee tidaarii namaa diiguu jettu anti daarii namaa sin deemne qallittiin namni isa fayyaata. Mallaadha maayidaa kun. Mallaadha kana faanatti balaa. Aboomodi tarii narraa buusi ijoollee bakka narraa buusi nama na jala dubbatu kana buusi narraa hundasa buusi hunda nama narraa haasoftu waan feet way uummata sabrii hin qabne dubbatattu bakka dhiisaat uummatichi maal ta'e ijoo dubbatattu dhiisaa waan feete anaana jettu anaan na arrabsitu obboleettii kiyyadha aga feetetti na arrabsitu maaliif buufti Aboomodi tara yeroo modi tarri keessan irra bashtan yeroo deebisaa aga feete na arrabsitu aga feete na arrabsitu deebisaa akkaawuntii ishee namni hubattan modi tarri anaan na arrabsitu ana miti kan arrabfamu Aboo yeroo modi tarri kunis mushaakilaa guddaa qabdan wallahi billahi anaan na arrabsitu maaltu sin galcheedha amma qoy Woi. Lama ittuma himemmiuti godhe erga asittaa saataan jirre erga himataan jirre erga kee asittiin himanne deemuu dandeessa aan inni fuudheen dhaabiyan. Garuu anaan qoy mubaarik qoy yaada see ibsattu laa waan qabu qaba beektaa waan arrabsuun bari hin dogoggorte malee mubaarik waan fayyadu qaba bar. Waan arrabsuun yaa deebisi nama arrabsite bareeda bar nama arrabsuun gaariidha bar arrafamuun gaariidha bar. Amma eessa na kaattuudha eessa gootu sila dhaqee mixii harka kaa'ee jettee siinuu mixiin harka kaa'ee adaraa viidootti barbaadde dhagoodheeti viidootti dhuma of jalaa balleesse bira naannoo maa'ee jetti muuziqattiin isiidhuma kaasi waa biraasiin kadhanneen viidiyoo suuraas maxxansiin kana booddee waan waliin qabu ati immoo waan barbaadde godhe abbaa barbaadde gad deebise akkuma maammee itti meeraam didanii Isa mutaan fammasteetti viidiyoo sirrii irratti hojjetteenaan nageenya gurra keeti. Sirraa dhawwaan turre hawaasni hin jenne. Yoo na arrabsuu barbaaddes immoo obboleessoo bultiin koo diigameera jettee dhageeffadhu. Bultiin koo diigameera jettee ilaa ammallee sittan hima kanas aarse miti. Bultii isa fedhii guudhaan rakkatiin gifti. Bakka jiraadhu jireenya kee woy. Ati immoo kan dhiira natti gadi sin deebise jette utuu xibsii mubaariktu garaas geenyu maanii itti bahuu didde malee shiggireedha birriin hin jiru. Obboleessoo wal bira geenye wal bira. Maaqoo sin galti. Wayyoo. Shirna magooti yeroo. Wallahi billahi ishee yeroo shirna magooti. Nama arrabsitu marrakoo qaba maal arrabsitu arraban sodaatin asin. Aboo taap godha mana kana fooloo naa godha namni fooloon kun ebbo. Hayi. Na arrabsitu maani monitorri deebisi musliima deebisi hojjeta jiraatte. Aga feete arrabsitu mubaarikiinis. Awulan guddisaa mubaarikiin monitorri. O guddisi mubaarik naa oole.
Obaakee abbaa dhimmaa lamman qofa kaatteeyyi dubbatta turte. Galcha himattu. Akka Kaalidoon jedhettis ishee yoo jette kunoo anaa hojii Kaalidoo wal loltaadha. Mooditari galchaa. Mooditara bara karra. Waan nama jedhe. Anaaf Kaalidoo wal loltaadha. Waan nama jedhe garuu fudheera. Rakkoon qabu. Abarbaadu haqa. Keessa galee yoo cubbuu irra kaa'e cubbuu fudhatee qala. Yoo haqaan immoo dubbatu rakkoon qaban. Haala garaadha. Jaarsummaa ati dubbatu kara wandaalee bara Mubaarak bara. Adubbatu galchi Kaalidoo waamaa galchaa isii galchaa adubbatatu kunoola. Akkuma yaada akkam jirtu. Wanuma namatti murteesse fudhachuu qofaatu dubbatu hin jiru. Naguma. Kaalidoo galchaa. Akkam seet atamma qaama niwutiraalii ta'uu qabdi. Gara Mubaarakis goruu hin qabdu gara ishis goruu hin qabdu. Tokko jedhe lammaffammoo. Maameen dadhabee bara. Abbaan qoy nan fita. Lammaffammoo inni guddaan ati isheef Mubaarak duwwaa tasirraa yaada isaanii lamaan dhageessa malee nama biraa galchuu hin qabdu. Amma wanni dogoggora ta'e maal beektaa? Ati nama hundumaa ol guutee namni nama tokkorraa haasa'a. Maarkos waan dhagaye amma waan tokko sitti hima. Sa'aatii dheeraa waamnee eegaa turre amma goolamneera kan isiin dhufte kan namni ol galeef sii galee sa'aatii dheeraa waamnee eegaatii turre yeroo sana namni hin jiru galchuu illee hin barbaanne amma dingatanuu maasaa yeroo dhufte jechuudha. Sii galee ana Kanas immoo akkam goota beektaa? arrabsuu illee karoora qabu. Ani tuuti na arrabsite. Ani tuuti na arrabsite nama galatoomi jedhuun arraba nan barbaadaa jira. Sirri garuu waan tokko ta'uu qaba. Amma fakkeenyaaf abbaan dhimmaa isaa lamaan waan ta'eef yoo ishee illee dhufuu baatte tokkoffaa akkaataa itti ishee fiddu yookiin sagantichuma dabarsite yookaan immoo bakka Mubaarakiif isheen barbaaddetti geessite dubbii lamaan isaanii fiddi. Malee ati amma utuu isheen hin dhufin dura waa murteessite waan ati murteessite isheen dhufuu dinnaan murtii dhumaarraan geessan kunillee feeriin ta'u. Eegera Mubaarakis feeriin ta'u isheen bar dhageeffadhuka. Bar namatti bilbilchiisee keessaan haasaan jira bar keessaan eegannaa haasaa fixeen akka fedhii qabdu lakkee ani Mubaarikumaan bira taa'uu fedhii qaba waan jette waan kaabtee fi karaa keessoo jechuudha. Bilbilaan jira bar karaa keessoo. Sii galee isii Mubaarikumaa waliin taa'u waan fedhii qabdu dubbatte sii galee. Egaa Mubaarikii waliin taa'uu eega fedhii qabaatte. Isaan qoy dhaggeeffadha. Inni lammaffaa immoo nam fixaa tokkum inni kan biraa immoo si gorsu. Miira keessas Mubaarakis galee haa dubbatu. Isheen isa dubbatu. Ati obsuu danda'uu qabda. Ati tu namni tokko hin dubbatin dura irratti dubbatta. Dubbiin akkam ta'a warra jala jiruufis hin galu siifis hin galu. So erga nama tokkorraa yaada kompiliitilii fixee waan barbaada dubbatanii qoy qaba. Nam fixaa nama jala dubbatin. Inni kan biraani abbaan barbaada akka barbaada ol godha. Garuu dhimma amantaaf dhimma gandaa maqaan dha'ina. Kanniisa tuqee wal dhiisee dhimma mataa isaati. Sana nun galchuu jechuudha. Kanaafi asitti antara wallaggaati ani gurbaa jimmaati minaamin nagar indeziyaan nagar aan falligam. Isin ati immoo obsa qabaadhuuti hadheekkamte erga dheekkamtee xumurtee booddee yaada qabuutaa jechuudha. Isarraa illee akkasuma. Yaa. Qosinaa isaa yeroo haasa'u kun oola. Maarqos amma waan amma jette kanarratti maqaa amantaa fi maqaan gandaan barbaachisu kan wal fuudhee ganda osoo hin taane nama tokko sirriidha. Intala gurbaa jimmaatii intala wallaggaatii wanti jedhamtu hin jirtu sirriidha kun. Amanamuu illee qabda namni utuma hin jaallatiin kan amantanii fudhachuu qabdu waan lafa jirudha jechuudha. Iluu deebisaa iluu galchi Mubaarak. Hin jirtu siin galchi dantaa isheetii garuu an Maarqos wanna hubachuu qabdu hanga yoonaattan isiin jajjabeessaa ture. Maallaqa osoo hin taane namni wal dhabaa walitti heerumaa walirraa adda baa sitti hin dhaga'amini. Qaama sii jajjabeessaa ture. An qaama ajandaa sii godhee dubbatu osoo hin taane fakkeenyaaf baariyaaliin mana kiyyaa isiidhaan an kaasu osoo hin taane kanuma dura kaadha beekamaadha. Eenyuun hin beekadde kanatti. Abbaa waan fedhe fidee galchuu danda'a. Dantaa sanaaf miti garuu sobuu isaan na aarsa. Yaa naa gala garuu asitti ammas anamma haasaa lastiin baay'isu namni biraan kanuma keessa galuu hin qabu. Erga isheef Mubaarak adda si kaatanii namni biraan anis namni biraan kana keessa hin qabu ture. Dura erga fixee isaan yoo dubbii sana fixan ergasii booddee namni yaada kennata. Amma akkam ta'e dubbichi wayyee ta'etu inni kunis hin dubbataa sunis hin dubbataa jechuun gaa dubbii jaalalaati qaldiin sa'in jaalattus jibbitas wal jaalatee turan kun waan dhugaati. Namni tokko atuu sitee iyyuu bakka sana osoo buuste sumatti dhaga. So haga namni sun waan garaasaa keessa jiru dubbatee tara gaagga'ee ofirraa fixutti callumatti dhaggeeffata. Maaliif madaala jaallatus jibbitus jechuudha isaan wal jaalataa turan waan ta'eef akkasitti hubachuun bayeessa. Isheen amma gammaddee ma dhuftee taasofti miti maaliif miira aarii qabdi waan ta'eef jechuudha. Kanallee hubachuun murteessaadha. Kana haandil yoo goote erga lamaan isaanii hirkaa isaa wacanii walitti sirbanii booddee dubbii isaan gidduu jiru hubattaa jechuu barbaadeeti.
akkasuma malee dhimma nama biraa gidduu hin galchin namni dhufee akka yaada irratti kennullee gaarii miti. Marcos, inni ko Amaariffaan malee afaan Oromootiin naan dubbata. Mube assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Nagaadha waan si barreessa ilaalee viidiyoo si ergeera WhatsAppiin garuu waan si hin jedhe tu dhageesse jedha ilaale waan si barreessitu TikTokidhaan. Argeera. Okay. Tokke Marcos yaada ifama wajjini yaaduma Marcos irratti yaada kennachuu barbaada. Isini dubbiin amma isin biratti iyyuu badaa jira amma dubbiin. Isuma biratti badaarama. Warra gassiirra turtan hunda keessan birattu Mubaarak birattis. Ajandaan akkasii kuni har'a duwwaa miti kan dhufe ajandaan kun. Yaadattoo ta'e ajandaa Mansuur sana yaadatta miti. Intalli akkuma kana dhaqee mana nama 100 interview godhamtee fammastee baate. Ajandaan kun ajandaa irraanfatamudha. Amma Mubaarak isa of xinneessaa jira. Isa dhugaan isinitti himan. Isheenis akkuma kana. Mubaarak dubbii kana dhiisee dhumatu taa'ee isaa wayya bakka dhiise miti malsiitti hin deebisin. Waa ishee nama kaasus dhiisee biraa ba'udha Mubaarak kumtuyyuu. Mansuuriin yoo argite ta'e Mansuur taqqanii tokko dhaqee interview nama tokko wajjin hin goone gaafa jalqabaa sana duwwaadha. Si galee gaafa jalqabaa. Isheetiyyuu akka saree maraatoo iddoo hunda deemaa ture warra Mansuuriin jedhaan gaafa jalqabaa sana duwwaadha. Si galee gaafa jalqabaa. Muutii godhadhu giiftii ko. Kanaafu dubbii kana akkuma sila Khaalidoon jedhe ookaan keessaan fixaa. Ookaan keessaan fixaa ookaan oddoo qabsiisaa. Tokko waliin dubbii guddisanuu. Mubaarakin talli keessaan haasofnaa keessaanatu dhumate wayyaa asirratti intiraa ta'u. Mubee si barreessaa waan maammeel tokko ittan fixa yaada koon fixa. Jaalalli dhossaan qabu. Ilaa mana koo jira miti jaaladhee fannaqee fuudhe. Dhugaan dhugaa rabbiiti. Jaalalli dhossaan qabu. Hin dhoffatin. Rakkoon jirtu. Wallaahi billaahi tillaahi dhimma maallaqaa warqii miti. Gunkuma. Ana na beektu. Mana kanatti matamee eeyyee jedheeraan. Mube isa koo sirraas dhageenyee nama 50 meeqa irratti dhageenyeerra kana waa hunda dhiisaati kana dhiisi atumti kana dhiisi. Oyi taslaa koo harri duniyaadha boraakiraadha. Ummannis kan ittiin na beeku. Mubaarak irraa maallaqa qabate kiristaanni islaamni waaqeffataan dhufee na himatee noo jedheen beeku. sagaleen kan eenyuuti? Sagaleen Mubaarakii? Mubaarak miyuutii jira. Isi galtee jirti biti Maarqos amma galtee jirti natti fakkaata isheen. Dhaggeeffadha. Ajandaa kanatti fuftu Mubaarak takka jedhe. Hunda warra gastiira jiru gabbuusiiti. Dabareedhaan lamaan isaanii qofaas yaarsaan gidduu jiru. Okay. Mubaarak sagaleen keenya fanaa ilaa waa tokko isinitti hima. An wal injirtu Mubaarak sagaleen injiru waan ta'e gooteetta bilbila Mubaarak. Sagaleen jira moo injiru? Amma dhufteetta. Amma deebitee obsi waan dubbadhaa mubee. Dhaggeeffadha. Qoy tokkummaa qoy. Obsi waan dubbadhaa. Mucaan kuni na jaallatti eeyyeen na jaallatti. Na jaallatteefuu waan qabdu hunda dhiiftee maatii sii dhiiftee as deebitee biyya keessaa galte keessaa dhugaa isa kan rabbii dubbanna yoo jenne isiin dubbatteetti bakki itti dubbiin kaate bakka warqiif maallaqa isiin bakka warqiif maallaqaa sanatti dubbiin xiqqoo ilkaa wallaaqamte kanammoo nama afaan kaayetu jira isatti balleesse malee anaa miti mana Habiibaatti immoo amanteetti amantus adiiftus an dhugaadhuma riyaalitii jiru sinitti maara dhugaadhuma jirtu sinitti maara amma jechuudha maallaqni gidduu keenya jiru wallaahi warqini gidduu keenya jiru sila mana sii yeroo galu maal jette wallatti balleessiteetti dhiifama na gaafadhu jette dhiifama si gaafachuu yoo si barbaachise keessaan si gaafadhaan jedheen nama kuma torba dhagaa jira lakki asumatti uummata irratti dhiifama na gaafattaa jette lakki dhiifama sin gaafadhu asirratti hin jedheen sinii galee achumaan hin dhiiftamu hin dhiiftu Mariyamaa ajandaa kana yoo mulakkeette intala durbaa yeellasuun barbaadu ragaan sitti fedhaan jedheeni asitti malee jette mana abbaa dhimmaatti dhimmi dubbatamu hin jiru mana abbaa dhimmaatti dhimmi dubbatamu hin jiru
achumaan mana tokkummaa kottu gaadheen dhufe inni dhufu jettee afte inni kan jedhaniini dawwalamaa fi ture inni kan jedhaniini namni jireenya namaa balleessa malee jireenya namaa hin bareechu sini galee namni miidiyaa kanarraa keessattuu parsantii 90 isa jireenya balleessu malee isa jireenya bareechuuti akkana godhi birrii tokko itti kennanii kanaan waraqata bitan kanaan kilaaseerii bitan hin jedhu duuba ta'aniiti isa ofiina dadhaban keessattuu kaasatan biyya kana keessatti isa ofiina cunqursuu dadhaban hin beetti isiin dhibbaan dhibbatti nama jabanaa ol fudhatte jennaan bunaa wajjin kunooti sobaa jettu irraa qabametu jira isiin irraa qabamte maqaa koo tunan beekin bar bakka buna dhuguudhaa kadhattuun bakka buna qottuu buna dhugi jedhametti illee maqaa koonnisu